miidhamaadha uummanni algeefsaachi. Karaan qabnu biyyi karaa qaba bagarra deemta iftanii agartanam. Naannoo suphee akkamitti akka dabartan sintu beeka. Naannoo nuphaa keessa gara gadii akkamitti akka dabartan sintu beeka. Konkolaachisaan keessan hammam akka inni cinqii argee darbee madaaluu dandeessu ofii konkolaachisuu baattani. Kanaaf rakkoo kana keessa teenyeetiin nuyi kan waa hin alle uummata mootummaa wajjin hiriiree uummanni kun rakkoo kana hunda baatee keessa taa'ee mootummaa wajjin hiriiree waa hin alle gibira irraa barbaadamu kaffalee kaffaltii irraa barbaadamu kaffalee homaa waraanaa bira dhaabbadhu jedhamu dhaabbatee qabeenyaan qabne keessaa buusii fidee jedhamu buusee hiriiree jira. Garuu gama bu'aatiin mirga isaa isa tagabba'uuf immoo homaa waan argate hin qabu. Seektarri daandii bulchuu jira moo jiruu gaaffii nama jedhu makaasa jechuudha. Seektarri daandii bulchuu hin jiru. Daandiidhaan kan wal qabatu amma kan magaalaa Yusirran goda baadiyyaa maal goonaa miti achuma irratti boo'iin ba'ee ganaa wantoota baay'ee gaafataa jechuudha. Inni ba'ee yommuu sirriitti ba'ee iddoo adda addaatti ganaa rakkoo adda addaa qaba waan ta'eedhaaf isa kana sirriitti yoo seektara jiraatu hundumaaf yoo nu ilaaltan gaarummaadhuma qabaa jechuu barbaadeetanii. Yeroon isaa ga'eessa ta'uu deebii in argata wanti jedhu fakkeenyaan waan jiruu fi deddeebinee isinitti kaafna jechuudha. Inni tokkoffaan ani qabu waa'ee daandii gimbii mattuuti. Daandiin gimbii mattuu erga abdachiifamee erga gurri uummata keenyaa gurri aanaa keenyaa dhaga'ee baay'ee kan bubbuleedha. Uummanni kuni sabni kuni ni eega jechuudha. Baay'ee lafarraa harkifata. Tarii gidduutti mootummaa rakkoon adda addaa quunnameera isa kanas hawaasi beekaa uummanni beeka rakkoon mootummaa rakkoo hawaasaati waan ta'eef inni kuni nuu galachuudha. Haa ta'u malee sochii dhumti tokko hin jiru jechuudha amma akka naannoo algeessaachii keessa galame garuu jalqabbiinsaa gara godaatii jalqabameera jedhama. Maaliif algeessaachii keessatti sochiin hin jalqabamu? Wanti kunoo kontiraatii kunoo qoqqoodamee kennameera jedhama. Inni algeessaachii keessa fudhate kun maaliif waa tokkoon socho'u?